Hai nagaan waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu hunda keessaniifu. Nyaanni kun nyaata sibsii jedhama. Haala inni itti hojjetamu foon horiiti, kuduraadha. Biyya keenyatti boloqqee jedhama wanti adiin kun. Yoo haala kanaan hojjetame dursa shunkurtii kuduraan kattafamee quraanfama, ergasii foontu itti naqama. Ergasii immoo wanta akka boloqqamaa biyya keenyatti isa kanatti itti naqama. Haala kanaan hojjetama. Isiniin jedha obboloota koo haa nyaannu koottaa hundumti keessan warroonni yuutuubaroota taatan hundumti keessa isin affeereen jira. Haa nyaannu. Dammoo yuutuub chaanaalii kiyyas yuutuub jedha addisii waan ta'eef subscribe, share, like gochuun na faana ta'aa yeroo kamuu isiniin jedha. Iddoo jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti iddoo jirtanitti fayyaa naa ta'aa.